Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtanitti isinaa qaqqabu bakka jiraattan bakka eeggamtanii yoona eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa har'allee viidiyoo barumsa qabdu takka qabadheen kara keessan dhufeetoo jira. Egaa waan meeshaaleetiidha akkuma argaa jirtan kana akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana odoon kara waa'ee meeshaalee kanaa hin darbinii warroonni chaayinaa laayyaantu asallaatti faarawaa taatan hoggarattan sabiskiraayibii godhuun maatii keenya taachuun gaman manaffirraa kooti. Warroonni immoo turtiin afaan aggootan dhugaa dubbachuuf hedduu tokko galatooma warri na jajjabeessitanii isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka meeshaalee keessattuyyuu gaafii waa'ee teebiliitii fi akkasuma kan televiziyoonii irra taa'u baay'inaan na gaafachaa jirtanii qabadhee kara keessan dhufeetoo jira. Osoon isa waa'ee isaan dubbatin immooyyuu warroonni miidiyaa biraati irratti illee argattan hoggaa jiraattan nuti hin hojjenna kara keenyatti sheer gootanii kan akkanaa nu hojjedhaatan diizaayinuma isin barbaadan isin hojjetamuu ni danda'a. Akkasumas immoo sooshaal miidiyaa biraa yookaan kan biyyoota biraatirraa buustanii fiddanii hoggaa jiraate ni hojjetama. Garuu saayiziiwwan isaa akkaataa ijaarsa biyya keenyaa wajjiniin xiqqoo manni keenya akkaataan itti ijaaramu xabab godhame yookaan xiqqoo bifamee ijaarama ijaa ta'ee foosinitti guddatee gatiin isinitti guddate malee ni hojjenna diizaayinii isin barbaadan irratti jechuudha. Garuu akkuma biyya keenyaa mana keenya fakkaatuun diizaayinii biyya keessaa yoo hojjisiifanne baay'ee tokko gaariidha jedhee tayyaadaa maaliif qarshiillee nuti kan hojjennu mana namaa keessadha. Qarshiin argannu ji'aanidha guyyaadhanii miti warri kan argannu. Yoo sharafumti tunnu kaaste malee jechuudha. Hojjedhee tan beeka waan ta'eef isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka viidiyoo kana turtii anuma faana godha. Kara biraa hin naqina. Teebiliin kun akkuma argaatu jirtanii teebilii televiziyooniiti. Yeroo baay'ee filannoon keessan maal haa ta'u soofaa filatta wajjin haa ta'u. Baay'ee amma guyyaa boruu meeshaan kiyya hoggaa mana ga'ee waa'ee isaa hojjedheen isin argisiisa. Teebiliin maal wajjiniin deema filannoon kiyya isa soofaa wajjin deemu ta'uu danda'a. Yoon kana jedhu malkii miti. Soofaan akkaataa amma fakkeenyaaf soofaawwan amma dhufanii elli sheebbii taate bakka akka mana keetiitti sabsab godhee mana kee kasii qabuudha jechuudha. Baay'inaan soofanii akkaataa mana keessaniitidha jechuudha. Soofaa hoggaa bitatan. Xarabbeezaan immoo kan akkaataa soofaa keessanii isa wajjin kwaalitii isaa eeggatee ta'u deemu hoo ta'e isinillee rakkisu haala saniin filannoon keessanaa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Adoon kaama waa'ee isaatitti darbaa jiru waa'ee televiziyooniiti. Akka argaa jirtan baay'ee bareeddi meeshaan tun televiziyooniidha. Dhugaa dubbachuu fi diizaayinii tana baay'een jaaladhe. Kanan an hojjisiisadhe olitti baay'ee natti turte. Sababbiin ishee akka argaa jirtanii akka ishee ababaa biyya arabaa keessa teechisanii sanitti achi faffagaatti saanduqni ishee akka argaa jirtanii hoggaa teechiftan. Kan olaanu televiziyooniidha olitti inni dagla hojjetamee jiru kana wanta baay'ee babbareedu achi gubbaarra teechisuu ni dandeenya. Keessattuyyuu nuti dubartoonni biyya arabaa jirru akka bishaanitti keessi ishee hoggaa harkaan qaban akka calaqqisaadha keessi ishee garuu hoggaa burcuqqoo akka waan bishaan keessaa dhangala'uu jirtu waan akkasiisan gubbaa sanirratti shaanxaa keessa yoo teechifne kiiloollee hin fuutu xixiqqishuuwwan waan shaanxaa keessa teessu geexaa geexii yookaan babbareedina wantoota faaya qaba waan xixiqqoo yoo argine moolii yoo deemne jechuudha. Binnee shaanxaa keenya keessa hoggaa goone wantoota sana sirra daraddarachuuf baay'ee tokko bareedde jechuudha. Akkasumas immoo akka allaattiiwwanii xixiqqishuuwwan waan ta'a waan babbareedinaatuni baay'ee televiziyooniidhaafillee foormii kenniti bareedinallee kenniti jechuudha. Yookaan simboo kenniti. Waan akkasiisanii baay'een jaaladhe jechuudha. Teebilii kana akka argaa jirtan as gubbaarratti kan televiziyooniiti. Akkasuma jidduu keessa televiziyooniin taa'ee jalaaniin akka argaa jirtan wanni jibbaasii teechifattanii cinaa isaatiin akka argaa jirtan jalaan immooyyuu karra lama qaba. Karraa fi masaabaa qaba akka argaa jirtanii. Baay'ee bareeda. Wantoota achi nuti filafiitii keessatti yeroo dhiyootti barbaannu oduma gaadaa keessa deemnee bannee barbaaduu dandeenya kan akka iskiriiptoowwanii ofuma keenyaaf meeshaa xixiqqaa ta'e waan dafnee barbaannu hoggaa achi goone dafnee argachuu kan dandeenyu wanni lamatu jira saanduqa lama qaba tokko masaabaa fi tokko isa banaa yookaan cufaa fi banaa maskootii kan ta'e jechuudha nu fayyada. Meeshaan kun xabab godhee bootaa furatu akka argaa jirtan diizaayinii isaa baay'ee xiqqaadha. Garuu wantoota baay'ee nuuf fuudhuu danda'a. Akka argaa jirtan asirras isa suuraa saayiziin xixiqqaa ta'e suuraa keessa naqachuu dandeenya. Baay'ee bareedu haala kanaan mana keenya wajjin kan deemu yoo bitanne shaggaadha isiniin jechuun jaaladha. Egaa kun maaliin hoon kana jedhu itti dhiphachuu osoo hin ta'in mana kiyyaaf naa ta'a.
qabeenya kiyya kanaan kana godhadhee kanaan immoo kanan godhadha yoo jenne of laalle nama laalle osoo hin ta'ini of laalle to jechuudha. Akka ollaatitti jiraanna hoo jenne maayi nuti dubartoonni biyya Arabaa xoozamoo ka sammuun keenya nu adooduu danda'a. Sababbiin isaa biyya keessa kan jiru namni biyya keessa jiru ko waa'ee jireenyaa isinitti haasa'a. Qaala'iinsa jireenyaa isinitti haasa'a malee waan uffatuu fi mana isaa keessa hoo seente dhugaan isinin irrifatta. Ani namoota baay'ee mana dhaqee irrifadhee nan beeka. Yoon kana jedhu ijoollee qanyi isaa miti. Ani hoo namni godhate gammachuu keessa darbee tanan gaafan boo'u nan jira jechuudha. Baay'een namaa gammada. Maaliif guddinaan barbaada waan ta'eef namni gaafa guddatu guddaa tokko na gammachiisa. Waan nama sanii haasa'een quufu isuma dhugaan isiniin jechaa jira. Kanaafuyyuu maal inni biyya keessatti mana baay'ee ka'u jedhee kan rifadhe nan jira. Alatti hoggaa laaltan shiitii gottutanii deemu uffata callisaniituma waanuma ta'e uffatu garuu mana isaanii hoggaa dhaqxani meeshaan achi jiru gisee tokko tokko ka'u jedhee sirrifachiisa jechuudha. Akkaataan meeshaa mana isaanii teechisan akkaataa foormii mana isaanii qabaniitoo jiran jechuudha. Biyya keessa dubartoonni biyya keessa warra ija banateedha isinitti hima. Ijji isaanii banaa jira akka keenyaa miti. Lapheen isaaniitillee jabaadha. Dhugaa nuyi amma miidiyaa kanarratti kanuma boo'ee wajjin boonyaa gargaaraa yoo jedhanas akkaataa itti gargaaraniyyuu isaan ni beeku dhugaan isiniin jedha jechuudha. Oon kana jedhu namaa hin nayinaa jechuu kootii miti akkaataa itti nama gargaaran beekan. Bakka ooluu qaban oolan hawaasa wajjin wanta sheerii godhuu qaban sheerii godhu. Kan kanarraa fi seeftii godhatanii mana ofiitii oolfatu. Egaa akka argaa jirtan xarabbeezaan kun baay'ee bareeda. Xarabbeezaan kun baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda garuu ammas isiniinan jedhaa soofaa keessa wajjiniin kan deemu. Amma fakkeenyaaf soofaan isin filattan xarabbeezaa kana wajjin kan deemu ta'uu qaba malee xarabbeezaan kun baay'ee bareeddi. Hedduu natti tolte anallee jechuudha. Kanaafuyyuu warroonni bitachuu barbaadanii bilbila kiyya taambileelii gubbaarra ni jira. Sooshaal miidiyaa kanarratti bakka baay'eetti barraa'eetoo jira. Ijoolleen baay'een yuutuubiin isinitti beeksisu. Bilbila na gaafachaa jirtan jechuudha. Bilbila hoo xiqqoo ol siqtan ni argattu bilbilawwan kiyya asuma gubbaarra jira jechuudha. Kanaafuyyuu keessan waasaapbii imoo na dubbisuu dandeessanii waasaapbii sagalee hoonaa ergitan keessattu baay'ee gaariidha jedhee tanan yaada. Yeroo natti tolettan dhaggeeffadha. Imoo konnekshinii sin jiru hoggaa bilbiltan dhageechisuu lammata immoo biizidha nama jireenya mataa kiyyaa xaarratee fiffiigee jiraatudha. Isiniin jechuun jaaladha kana fakkaata. Ani garuu nama baay'een keessummeessa haaluma san keessayyuu ta'eetoo jechuudha. Kanaafuyyuu kana fakkaata viidiyoon koo guyyaarraa isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana hoon jedhu akkuma dura haasa'aa ture jireenya keenya wajjin deemuu qaba. Wanti goonu hatta nama gizee gargaaru jechuudha. Nama gizee gargaaru wanna humna keenyaa olii namaa jiraachuu hin dandeenyu. Humna kee kasi ati si yaarachisuu danda'u nama gargaarta malee waan humni kee hin dandeenye nama gargaaruu hin dandeessu. Oduman isa haasa'u teebiliin kun faashinii baay'ee bareedaadha. Dhugaan isiniin jedha jechuudha. Numa biratti hojjetama. Akka argaa jirtan asiin dubulbilii ta'ee baay'ee bareeddi isuma dhugaan isiniin jedha akka ishiin bareeddu diizaayinii ishii warroonni filannoo illee filachuu barbaadan soofaa baay'ee wajjin hin deema jedhee tayyaada teebiliin kuni. Baay'ee bareeddi baay'ee namallee hawwatti isiniin jedha warroonni jaalanne jettan keessan iskiriishuut godhaati milikkita itti godhaati naa ergaan isiniin jedha hojjisiifachuu hin dandeessanii kana hoggaan jedhu immoo meeshumti kamuu waan isa fakkaatu wajjin deema. Akka teechoon taane mana keessa godhanii kana xarabbeezaa wajjin hin deemu. Soofaa immoo baay'izawwee qabadheetan isinii dhufa. Soofaa yeroo baay'ee soofaan ani irratti hojjedhe jaalattaniit qashiin isaa guddaa ta'a. Kanaafuyyuu filannoo keessan ijoollee humna keenya wajjin osoo godhanne baay'ee tokko gaariidha isiniin jechuun jaaladha. Amma fakkeenyaaf soofaa yeroo darbe gallakkise soofaa baay'ee haayidha. Haayi hoggaan jedhu baay'ee bareedan baay'ee ismaartii kan ta'anidha. Baay'ee immoo haarawa kan dhufanidha jechuudha soofaawwan sun. Gatii baay'ee nama fixa. Gaafa iskiriishuut gootanii natti fiddan ijoolleen baay'ee rifattanii jirtan. Soofaan 45,000 ni jira viidiyoo irratti hojjedheetan ture. Garuu filannoo isa filachuu hin dandeenye isin. Kan filattan soofaawwan babbareedaadha. Babbareedan immoo babbareedaa hoggaan jedhu maal inni sofokkisaadha jechuu kootii miti. Akkaataa soofaa teechuma argitanii jirtan haga inni baay'atu teechoo duukaa fa'aa of keessaa qaba. Inni kara 60 deemuu danda'a. Kara 55 deemuu danda'a. Kara 70 deemuu danda'a. Kan akkasii gaafa filattan garuu soofaan kan 45 tuyyuu ni jira. Laaltanii filachuu ni dandeessu. Isiniin jechuun jaaladha. Maaliif
humna keessa wajjin deemuu qaba malee hatta anaa miti jechuudha. Obboleettiin keessa mana tokko osoo hojjechaa jirtanuu ishiin tani nama haga tokko nama hin gargaartu hin qabdu birrii qusatti ta'ee ati immoo nama gargaarta ta'ee birrii sirriitti hin qusattu yoo ta'e obboleettumti kee wajjin xaaraa ooltu yoo meeshaalee san galfatte ati immoo akkamiin isa galfachuu dadhabe jettee aaruu hin qabdu. Sababbiin isaa akkaataati qarshii san itti qabatteedha. Ishiinis immoo akkaataa qarshii san itti qabatteen bitachaa jirti waan ta'eef jechuudha. Akka mana ofiitti bula namni kanaafuu akka mana keessatti akka humna keessatti meeshaa bitadhaa isiniin jedhaa baay'een isin jaaladhaa. Baay'ee.